Guddina biyyaa gama hundaanuu ariifachiisuuf nageenyi murteessaadha jedhan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo. Godina Shawaa Bahaatti aanaan Liiban Cuqqaalaa miseensota milishaa 1700 leenjisaa ture eebbisiise. Bulchaan aanaa Liiban Cuqqaalaa obbo Fireezar Abarraa haasaa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti nageenya aanichaa eegsisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kaasanii guyyaa kanas miseensota milishaa 1700 eebbisiisneerra jedhan. Yaaddoo nageenyaa uummanni aanaa Liiban Cuqqaalaa qabu obbaafachiisuuf raayyaan ittisa biyyaa keessattuu immoo bifa addaatiin humni fincilaa Oromiyaa poolisiin idilee riphee lolaan fi abdii saba isaa katee milishaan keenya opereeshinii qindaa'aa geggeessuudhaan madhee farreen nageenyaa diiguun aanaa keenya irratti qilleensi nageenyaa akka bubbisu ta'uu jalqabee jira. Guyyaa irraa miseensota milishaa waliigala akka aanaatitti istaand baay'ee keenya dabalannee miseensa 7551 as keessaa haarofti 991 buleeyyii kennallee 560 irra deebiin leenjisuudhaan humni raawwachiisummaa kenna akka cimu ta'ee jira. Leenjichi guyyoota 45f kennamaa turuu himuun heera mootummaa ittisa yakkaa sabboonummaa fi kanneen biroo irratti hubannoon bal'aan kennamaa turuu ibsan. Ji'a tokkoo fi isaa ol leenjisuun leenjii tooftaa loltummaa heera mootummaa irratti ittisa yakkaa fi sabboonummaa Oromoo irratti fakkeessu irrattis akkaataa humna aanaa kennaa cimee humna badii gantuu taate tana aanaa kennaaf itti barbadeessinuun. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo aanichi waggoottan 3 darban rakkoo nageenyaa keessa akka ture yaadachiisanii qindoomina mootummaa fi hawaasni hojjeteen yeroo ammaa nageenyi waaraan mirkanaa'uu danda'eera jedhan. Uummanni kun waggoottan 2-3 darbaniif rakkoo nageenyaatiin boqonnaa dhabee kun buqqa'ee kun tasgabbaa'ee oomisha isaa oomishachuu dadhabeeti. Kun daa'imman isaa guddifachuu dadhabee kun daldalachuu dadhabeeti rakkoo hammeenya qabu keessa darbeera. Wallabdee ilmaan dogongoraan bahanii mukatti galanirraa ka'e uummanni kun boqonnaa nageenyaa dhabee bubbuleera. Haa ta'uutii bara kan qilleensi nagaa qilleensa eegaleera. Nageenyi urgaa eegaleera. Daandiin nageenyaa saaqamaa jira. Kuni kan dhufeen uummata aanaa Liiban abbootii gadaa, jaarsota biyyaa, milishaa aanaa Liiban, gootota raayyaa ittisa biyyaa, gootota ajajoota fincilaa, poolisii keenya qindoominaan qaamni hundi waliin qindaa'ee karaa tokko dubbachuu waan dandeenyeef, karaa tokko yaaduu waan dandeenyeef inni dogongoree manaa ba'e nu dhaga'ee akka galu godhameera. Guddina biyyaa gama hundaanuu ariifachiisuuf nageenyi murteessaa ta'uu kan ibsan obbo Abbaabbuun eebbifamtoonni nageenya argametti fufsiisuuf hawaasa hirmaachisuun xiiqiin hojjechuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Milishaan keenya wabii uummata keenyaati. Wabii gandoota aanaa Liibaniiti. Wabii manneen barnoota daa'imman umriin isii xixiqqoodhaa itti barattuudha wabii ta'uu qabdan milishaan. Wabii namaa umriin isaa dadhabee karaa deemuu dadhabee diinni saamuu ta'uu qabdan. Wabii dubartootaa ta'uu qabdan. Wabii barattootaa ta'uu qabdan. Kanaaf qe'ee keessaa dhufne gandoota keessaa dhufne keessatti uummata keenya qindeessinee hooggansa siyaasaatiin walitti hidhamne humna fincilaa riphee lolaas jiruun walitti hidhamne harcaatuu diinaa qe'ee keessatti hafte qulqulleessineet uummanni kun nagaan olee buluu qabaata. Eebbifamtoonni gama isaaniitiin leenjichaan hubannoo gaarii argachuu himanii aanicha keessatti nageenya amansiisaa mirkaneessuuf dirqama irraa eeggamu kan bahatan ta'uu dubbatan. Taa'ummoo kannoon tasgaraan jedhama. Bu'aa nageenyaa sana ofii barannee dabarsuu amma dandeenyutti kan irratti leenji'aa turre itti dabalee immoo tooftaa loltummaallee gaggabaabinaan furanneera itti dabalee meeshaa hiikuuf deebisuu irratti illee aga tokko muuxannoo muraasa fudhachaa turre. Dandeenya qabsoon amma deemamaa jiru immoo uummata keenya giddu galeessan godhata kan jedhu san uummata wajjiniin mari'annee gara bifa tokkotti gara uummanni Oromoo sakkanee uummata naga qabeessa uummata dinagdeedhaan badhaadhe gochuutti deemna jechuudha. Seenii Raagoo jedhama. Leenjii guyyaa 45f kan fudhanne
leenjii bareedaa fuulduratti illee wal qabannee caasaa keenya cimsuudhaan uummata keenya wal gorfannee ilaalchi isaanii karaa nageenyatti akka ta'u rakkoo kana keessaa wal qabatanii akka ba'an warri wal lolellee walitti araaramee misoomatti fuula isaanii deeffachuudhaan wal jeequmsi waliin ooduun wal arrabsi bu'aa akka hin qabne goonee fuulduratti uummata keenya uummata misoomatti amanee barumsatti amanee ijoollee isaa seeraan barsiifatee misooma isaa seeraan hojjetee mootummaa harka wal qabatee jijjiirama akka fidu ni hojjenna jechuudha.